يومي تألفنا أجسا بيكون لفرة ترجمة دبمو إنمو أقدن دين سجله ومتك النافتاني ينه ومتك الناف لبو ساني برارجة شوبلينتيا أن يرودو بدو كمال emotionally ده because نت دعامتي وانه دولتي نارجتي ماتي في family دول وانه check أبنو وانه دو أجرد أجينا تنافو بلينتيا ديكون جدنا قدون جدنا نم تابتو جرولة الرجوف سيسا شفتي كيسن أسرت أكا ولي قلتني ومكن والله ما في نمي تقوي دولاري تقوكين كني نبولينتيا دولاري تقو تسونين أوجا كودا تقسان تقنا ما بيتن والله أقمتك ديبو نمباف أقمتك ربي اللي رارجتني سننجرا ونين ولي دفنيفتنا أورابولا ديبنا نوتي أورومون I think we are better than this أرجيته we are better than this أقرته يرو خاني يرو مالي جراجنا أكنت دبّد أنا والجر أورينه أقرته نما جم كم تكا كم سدي كم أفريتا هنا ملالا جتو يرو أكنتي كأوتشو خنباسي يرو نمي نمانجرو أمون نمي كان كيرو ده جرو نمي دبّ لما نمي دبّ تكون ملانو ندوك أنيدا تنافو سبيه إن كورومو نمي كين كل جرتا شير ولي كورا ولي أما تنافس الرتي مولنو بوليانتي أنا قاسي سنيبسا دافي برايون أقابته نصري سين نينجرا غوريس اللي نينجرا جتو غوريس اللي نم تكفى أيه غوريس أقابل دامي غوريس اللي مال تجرا إن شاء الله وارب إنه ملك يسين ومتى يعني نكر كارسنا وروني ما نبني جران كون شوفني رايانا نامن اللي نروحاني نيجتلي قالوا ويا كنا منون نبرو بنامون مصر رامي عندنا تبرر راكوادتي متيجي ميلاد نروحني ديجر سموتا أو تأمصر رامي توسوار جن نروحني سيناني wanta godun baay'ee nama gammachiisu dhiifama walii warroota irra jiranii osoo hin arrabsin osoo hin xiqqeessin kabajamaan irraa nuuf bayaa sa'aati lama qofa nuu kennaadha sa'a lama keessa waan guddaa hojjannee deemuu dandeenya mee gooressaa baga nagaan dhuftee ati hoo maalinni ergaan kan kee qophiin akkam baandaamu ilkama yeroo takka osoo inni hin eegallee gadi bu'a nami biraas yoo ol seenuu barbaade fakkeenyaa fi nama akka artistii koomediyan Booranaallee as keessa ni jira baaliyaa kee ni beektanii baaliyaa keellee yoo jiraate ol darbame ol dhufee jira baaliyaa kee dhufee jira isa galchashee yaalaa gabboo Yoya Nasri Kenya kami adinan meski oro gifter yoya sanin jede akam nageni sambada namu jirtu baga jiratani nageni badada nulleni banatu dandesan video banadda warri sini mijat baaliyaa Ifa mana Nasriya nammallee hin galle hojii wayii harkaa qaba sargii wayii jira hojii sun hojjechuu jira hojjetaatu maan taa'ii namoonni kuwwan viidiyoo nu warri isin mijatu ayye akkasi duuba Nasri sanillee noraa bula adinaan waan kana jalqaballee walumaan jalqabnee agammaa aga danda'anitti bakka baan hundatti waan kana organize godhaniituma ummata keenya sagalee ta'uu jiranii akkuma amma midhaaddu jettee dhuga dubbachuu fi haalli ummati keenya keessa jiru gurraanis dhaga'uuf namatti ulfaata ummata haala sanaan namni hanga nuti agarru kanaa oli bakki amma footoon amma Nasrii duuba jirtu kun itti kaani bakka xiqqoo aksesiin jiru gartee bakka karaan konkolaataa jiru bakka namni miilaan deemee argachuu danda'u bakka ammoo karaan konkolaataatti dhiyaanne ka ummatii namni tokkorra ejjellaallee ka even qaamii mootummaallee dhaqqabeellaallee ka ummatii daatuma isaatiiyyuu argachuun baay'ee namatti ulfaatu osoo deeggarsi argamellee yeroo tokko dhaqqabsuun namatti ulfaatu. Tanaaf duuba akkuma jenne aga jedhamu kanaa oli dhuga dubbachuudhaafi baay'ee ulfaata sencherii jaarraa kana keessatti haala kanaan ummatii waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee garaachaan dhumuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf aga dandeessanii mootummaattis iyyaatuma jirra wanti guddaan ammoo gargaarsa uummata Oromooti. Waan dandeettaniin nulleen asitti waan dandeenyu organize gooneetiin itti deemuu jirra. Deeggarsa kanaan dura taasisnellerraa maallaqa xiqqaa tokko walitti qabnee jirra. Maallaqa sana amma uummataan ga'uudhaaf torban kana keessa uummataan ni geenya. Suniif hedduu galatoomaa deeggarsa kanaan dura nuu taasiftanii fi hedduu galatoomaa ammallee nutti jabaadhaa isiniin jedha uummati keenya. Akkasitti nu birejjaa nu gargaaraa isiniin jedha horaa bula.
Ayyee galatoome obboleessa kiyyaa baariyaa kee obboleessi keenna baaliyaa keen baga nagaan dhufte osoo ijaan as nu mul'atte ammoo baay'ee nutti tola namni hedduun maqaadhaan caalii ijaan si beekanii irra deebuudhaan baga nagaan dhufte. Galatooma. Namni harma kanaa keessa jira cubbaa akkam isan fayyuma nageenyi keessan badhaadha. Jirtu. Yoo olake nageenya dhaadha. Galatooma isan gaafachuu fedha. Waan jennaani waan deemu jiran kana guddoo irraallee hirmaanee hin jenne. Hoomaa xiqqoo na rakkisee maal jennaan namaan narraa dhukkubee jira. Hedduu narraa dhukkubee wanni hedduullee na qabattee namni sunilleen waanuma rabbiiti lubbuu dhabe. Yoo awwaallee ni jofaan rabbiiti guyyaan beektaa inni gata barsa qabdi. Yoo hin qabdu dhugaa akkasii. Waan akkasii xiqqoo na rakkisee illeen isan bir dhaabbachuu dhabe. Ammoo yaadan isanum bir jira. Kaan inni viidiyoo wayii dalagee jira. Inshaallah guyyaa amma editingii godhuu jirani. Amma guyyaa inshaallah editingii fitaneedhaan inshaallah gadhiisanallee taawaan agartee gargaarsan gaafatanii. Afaan Ingilifaatii fi afaan keenyaan hojjedhee afaan Oromoo. Inshaallah gadhiisuuf gisa akkana egeree editti godhanii irra deebi'anii. Inshaallah waliin jirra fuula cufa walumaan jirra qacallise baaliyaa keenuu akka keessa hin jiru jettanillee namnillee hamtuun irraan dhaga'ina. Inshaallah bakka cufa walumaan jirra waan ummati kee jiru tokko bira nafu walumaan jirra inshaallah. Kanaaf xiqqoo sanirra callis malee hammeenni dhibii waan dhibifaa suniif isanirra hin callimne ummati dhibii warri kee jiru nullee nuumaa waliin jira. Duuba inshaallah tanuma isan beeksisuu gad dhufe inshaallah. Hammeen natti fudhatiin akkan isanirra batisu. Ani beeka nama hedduun na gaafatee jira. Baaliyaa kennes jira. Baaliyaa kemma hin mul'anne namni hedduun gaafatee jira. Waanuma kanaaf xiqqoo bade. Waan jennaan namni beekta rakkoo akka qabu. Namni gargaara namni hin beeku beekta rakkoo nama. Duma rakkoo wayii xiqqoo na rakkisee sanii mul'achuu dhabe ammoo ammaan eegan amma walumaan jirra inshaallah. Ayyee handasa. Galatooma ulfaadhaa. Abshir rabbiin si jajjabeessu. Amiin. Maskii atu waan jettu qabdaa? Maskii miitu gootee jirti? Gaafi tokko sila gaafachuu fedhe. Gaafadhu. Nama wayiitu amma nasee torbaan tokko kadabre na gaafatee nama wayii Itoophiyaa kan inni akka malee nama gargaaru jiru mootummaan qabee namsun mana hidhaallee cufa geessanii jedhan. Duuba wanni an gaafachuu fedhu gaafin tiitaan yoo nama waan ufii baasee nama gargaaruu deemuyyuu mootummaan mana hidhaa geesse mallaqa amma guuranii jiran kan ka Itoophiyaan baankii faseenee baankii akka ka Itoophiyaa keessaa itti erganii jiran mootummaan kun mallaqa kan ni baasa. Muammallee rakkoo dhibii jiran malee nam dhowwanii mallaqa sun hin ta'anii gargaarsa nama mallaqi sun namni dhaqaba nama dhibi qaba kan nam rakkoo kee jira mallaqi sun hin dhaqaba beesen sun hin dhaqabdi. Maan jennaan nam qofa ofii deemee gargaarsa nam gargaaruyyuu qabanii mana hidhaa geessan mallaqa hagas ga'u kanami
bakka cufa erguu jiran biyya cufa Ameerikaa Keenyaa bakka Oromoon jiru cufa erguu jiran mallaqi sun dhugaa dhugicha war sun hin dhaqqaba gargaaris war sun hin dhaqqaba war dhibkee jirsun hayya nami akkaawunt harka qabsun akkaawuntii amma mallaqa itti ergan sun nama amanan moo akkam gaafin titaan naa deebisuu dandeetta. Gooressaan si haa deebisu. Ayyee horii bulii baalee akka dhugaa akkasuma qarguddoo si dhabne amma yoo an dhaga kun akka jajjabduu si qabatee tanatti si hambise waaqee isan jajjabeesseetiin irra kan hambisinna namni kan jirutti sanii bulaa. Akkasii duuba waan amma gaafatte kana dhugaa namni onanallee waan gargaarsa kan irratti akkasuma rakkoon qunnamtee nam deeggaruuf deemeetiin duub jidduutti hidhamelleen hin jira. Wanni akkasii sun hin jirti dhuguma. Gara sirkaala kana xiqqoo harkifannaa jira gartee gara warra mootummaati. Waanuma kanaayyuu kanaan dura gartee amma wanni hundi dhiibamtee dhuftee sadarkaa cimarra geettee naani mootummaanis gad ba'ee dubbachuu eegale malee duraanii callisa turan dhossa turanii footoo viidiyoo akka amma kunoo asii arguu jirru kana hundaayyuu qaamni mootummaan barbaadu. Akka siyaadaatti harkisanii hubannoo bonni waa waaqi nama fide waan waaqi nama fide ammoo mootummaan akka danda'u namaayyee nama gargaaruudha wanni irraa eegamu. Kanaaf gama mootummaatiin harkifannaa akkasii ture. Gurbaan amma dheengadda jedhame suni viidiyoo akkana kana footoo nama sodaachisu akkana kana agarsiisa ture. Hin dhagaame? As jalan jira bakka kiyya galchi as jalan jira. Akkasii duuba wanni amma gaafatte suni gurbaalleen aguulleen turre namni iyyanii hin bahe wanni akkasiin jirti haa taatuuti nu amma namni as keessa gargaarsa kana qindeessuu jiru akka nan governmental organizationitti akka inni jootti wal organize goonee deeggarsa kanaan dura yoo rakkooni garagara uumamtuu fiiganii maqaa nam sadii nama afuriitiin akkaawuntii bana turani garasii mootummaalleen seera baasee qajeelfama baasee nami akka argatti deeggarsa wal qarqarsa namaa hidheetiin fandi walitti hin qabne dhowwamee jira gama seeraallee jechuudha. Kanaafi wal dubbisnee karaa orgaanaayzeeshiniitiin orgaanaayzeeshinii kanatti jedhu mootummaarraa laayisensiin argannee jechuudha. Laayisensii akka inni jirutti arganne qofa osoo hin taane fandraayizingii godhuudhaafis heeyyama gaafannee heeyyama sana argannee jirra jechuudha. Kanaaf qaama mootummaa hundarraa fandraayizingii uummata Booranaatiif akka taasisnu namni hundi rakkoo kana quba qaba. Heeyyama laayisensii akka inni jiru qofatti osoo hin taane fandi kana godhuudhaaf specifically deeggarsa uummataa walitti guuruudhaaf mootummaarraa heeyyama argannee jirra jechuudha. Mootummaarraa heeyyama yoo argannamoo xalayaan qaama mootummaa hundaaf qaama dhimmi ilaallatu mootummaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa eegalee hanga gandaa hanga aanaatti xalayaan akkasiin akka deeggarsa nuu taasisan itti barraa'ee haal suniini waan gama seeraatiin jiru hunda guutanne damma kaasirratti dubbachaa jirru gaaf qarawanni deeggarsa kunii jalqabde in sodaanne dhugaa akkasuma nami cufti in sodaanne waan gama kanaan jiru hunda sirreeffachuu qabnaa inni walii gallee nullee waan cufaayyuu gamsuun sirreeffanne mootummaallee raayyama arganne itti deemuu jirra. Taawaan amantii haajjetti suni eega akka inni jootti dhaabattee odiitiin sistemii mataa ofii qabdi deeggarsa uummata akka walitti qabamu akkaawuntii deeggarsa banamee jira. Waan suni karaa akka akkaatiin isanillee nami deeggarsa godhulleen nami as gubbaa dadhabee yeroo fi gubeetiin taa'ulleen hin hordofuu qabanii gama biraatiin immoo qaamni mootummaa eeyyama kana namaa kennu fandraayizingii kana namaa eeyyame nama jala ejjee birriin ati hin guurtisu maallaqa ati guurtu akkaawuntii kan keerra galee eessa dhaqee jedhee nama gaafata. Kanaaf akkasitti I think nama hedduu beekuu dandeetta namuun hara akka akkaatiin gargaarsa godha ture nami miseensi boordii dhaabbata kan kaalchiisoo jedhu kan kee jiru hojii geggeessaan ana nami sagalammoo miseensi boordii hin qabna sun malee miseensi garaagaraallee hin qabna hojii deeggarsa uummata ta'uu dandammoo nuun nama miseensi boordii kan qofaaniti nama nutti darameen wajjin hojjechuu qabu kamiyyuu fi darreeti kan waliin hojjennu gaaf midhaan kana waan binnee uummata bira geessinullee bituufillee uummata sun dhaqqabsuufillee
akka dhaabbata qofaatti osoo hin taane nama uummata Oromoo bal'aa as keessa jirullee fiddarree waliin deemna. Wanni gama mootummaatiin laayisensii ka jennelleeni hundi waan cufaayyuu karaa cufaa qajeelfannee inni yaanna. Akkasitti qubnu qabaadhi atillee waan dandeettuun numerejii abbaa abdii jedhaan koomentii jalatti itti ergee garuu seenaa linkiidhaan harkiseera. Baaliyaa kee irra qaamumaan isinii turre. Weelkaan baaliyaa kee akkam jirta fayyaadha? Fayyaa akkamisa? Nagaa. Baga wal argin. Baga wal agar. Viidiyoodhaan wal argin ergasii amma kunoo wal bira teenye. Maashaallah. Abbaa abdii galchime. Abbaa abdii jedhe baaliyaa kennu. Meetireen argine baran qaata soqa ittillee ergillee seenuu hin dandeenye. I think seenuu barbaadne fakkaata. Bakka jala jiraatte qottoon seen. Isaafan bahee ture baran. Anjala Gabboo fataniin jiraatin. No, ati taa'e. Gabatama waan kana waan taateef ati taa'uu qabda. Amantana nasbiin ni jira. Gaafii tokko yeroo illee fayyadamuuf sa'aatiillee akka nu jalaan dhumanne Adnaanii Booressaa irraa gaafii tokko qaba. Hundi keessanuu irra deebi'uudhaan warroonni mana kana keessa jirtan ilmaan Oromoo baga nagaan dhuftanii wanti as geenyu wal geenneef illee deeggarsa hawaasa Oromoo ummata Oromoo Booranaatiif deeggarsa sassaabuudhaaf ummata beelaaf rakkoo caamaatiin lubbuun isaanii darbaa jiru rakkoon garaagaraa isaan irraa gahu birmachuudhaaf dhufne nu wajjin dhaabadhaa nu birmadhaa sheer nu godhaa laayik nu godhaa koppii link waan hundaan taaptaabiidhaan nu jajjabeessaa ummata keenyaaf dhufne namni Boorana jaalattan namni Oromoo jaalattan namni Oromummaa keessaniif kabajaa qabdan kamiyyuu koottaatiin nu waliin dhaabadhaa nu birmadhaa waan shururuu wal kadhannee ibaluun nu waama ibaluun nu koottaa osoo hin taane akka Oromootitti isinitti dhufne akka Oromootitti aartistii as keessaa qabna aktiivistii as keessaa qabna hayyuu Oromoo as keessaa qabna isin kadhataa jirraa kadhaa keenya kanaaf waamicha keenya kana nu dhagayaa nu birmadhaa yaa ummata Oromoo ummata obboleessa keessan Booranaatiif jechuudha. Kanuma jedhaanini Gooressatti yoo deebi'u akkaawuntiin qopheeffamee jira isaa kabiyyaa. Qophaa'ee jira. Okay, eenyuun fa'aa namni koomentii jalatti maxxansu akkaawuntii. Ati asumata Gorgoressa lama Booressaa ka jiru. Impuu koyi Adnaan koyi. Akkaawuntii namni maxxansu. Akkaawuntii Tulluu Abbaa Mootii. Tulluu nama durii Abbaa Mootii. Suleeman. Midhaadduunis hin maxxansiti. Okay. Namni kun jira nama shanii oli namni akkaawuntii. Kaashaafiillee namoota kanneentu maxxansa. Namootuma kana maxxansa'ee. Kamiinaanis akkaawuntiin tokkoraa akka hin maxxannee fi laal piroofaayilii qaban jarri hundi isaanii warroon namni inni maqaa dheebuun guutuun piroofaayilii qabanii akkaawuntii illee barbaadan achi jalaalleen argatanii piroofaayiliin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Abbaa Mootii ka jedhu jira, Midhaagduun hin jirti as jala, Suleymaan G ka jedhullee hin jira. Hunda isaaniitu as jalatti argaa jirra waan ta'eef akkaawuntii bifa sanii qabannaa. Galmeessu hoo namni galmeessu eenyuun fa'a? nama galmeessu Tulluu fi Abbaa Mootii qabannee turre isaan nu barreessuu danda'an. Jara lamaan qopheeffattan jechuudha. Nasri. Wayye. Obboleessa keenya Gooressa guyyoo liiban eeggata waan argatu fakkaata. Gargaarsi kun eeggata gabana kootti jalqabe. Akkaawuntii kan biraati moo isa duraaniiti dhiibamaa hojjetu? Isuma duraaniiti. Injijjiirtan isee. Sanuma. Let's go Nasri kalas manni nu jala facaa waan ta'eef uummata keenyaa tokko deegaa tokko waa dubbadhaa. Uummata keenya Nasri jala jirtanu. Ummata keenya ana jala jirtan Adnaan jala jirtan hunda keenya baadiyyaa kee jalas Orogitta jala jirtanu hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii amma gara sagantaatti seenuudhaafi wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaafi Nasriin kun ammatu geemii taphate nama 500 jalatti argama sheerii 2700 jalatti argama jala keenya yaa jalana hundi keessaniyyuu meemee sheer godhaati nama mana banatee jiru hunda dhaqaati cufadhaa jedhaati ummata kana gargaarru
ummata hangafa wallahi an kana sana jedhee dubbachuu hin danda'u. Amma nama 100 jira dhimma koo dubbachuudhaaf dhimma geemii kooti dubbachuu isin komachuu dhufnaan nama 700 dhuftanii na jala turtani. Please nama 550 miti ilaa dhaggeeffadhaa. Gargaaruun dirqamaa miti. Gargaaruun dirqamaa miti yeroo jedhu gargaarnaa jechuu kooti miti. Kaleessa gargaartee ta'a ammas immoo gargaarsi deddeebi'ee ragatii ta'ee fi hadha himmaachuun hin dandeessu ta'a. Borsaa keetu murteessa kan. Haa ta'u malee as teenyee taaptaa goonee sheel goonee nama fuuldura keenya taa'u kana nullee keessummaadhaayyuu nasriidhuma kanaayyuu kaleessa tukee dhimma dhuunfaa isaa dubbate nama 800 nama 2000 nama 3000 as jala ta'a. Jarana baariyaaliin tiktookis rukutamaa deema. Baariyaaliin tiktookii jechuun immoo horoo giifta seetti himuu danda'a. Daawwattoonni harca'aa deema tiktookiin nama walitti qabatanii taa'uu hin jaallatu tokko. Lammaffaa immoo siires onni illee taatu 100 igaara kaa'ii nasri. Wallaahi isa dhugumaatiyan kaampaanii afaan jalaatiin wallaahi dhaazin waa giiftiisii kennuu yookiin immoo giiftiisii bakka hin miti. Annan guutaati callisiidhuma kaa'i yoo galiin hin jirre gargaarsi hin jiru. Dhugaan sitti himaan baariyaalii jechuun gadi bu'aa deema kunoo amma dhahamee aanna jechuudha. Ergasii quccibee jinni yeroo jedhu nama 2000 na daawwata. Hadhoo gaaddas gargaarsaa boris gargaarsaa iftaarii gargaarsaa tiktook sumurii irraa argatu kunoo du'ee manni koo nama 300 nama 200 taa'aa jira. Kanaafi laayif goolii waan kaamu guutaa taap godhaa sheer godhaa yoo dandeenye hin gargaarraa yoo dandeenye sagalee taanaa jala teenye akkaawuntii maxxansuudhaan maal jechuudhaan uummata keenya gargaarra siniin jedhaa hundi keessa nama 580 geessanitu roozii sheer godhaa jabaadhaan jedhaan xumuradheera as jirra kana booddee fixeeraan. Ayyemuu beekna galatoomii amma waan goonu warra galmeessu nama 3 nama tokko nama Oromootti isinii dabalaa qeerroo asaasaa ka jedhu koomentii jalatti jaluma taa'ee innillee haa galmeessu. Namni lama ammoo ka isin qopheeffattan jechaadha. Qoreen kun ka qopheeffattanii dhuftanii nama lama kana keessa gooressaa jalaa gabbuusee nama galmeessu keessa tulluu ol galchaa tulluun as taa'ee galmeessa. Inni lammataa ammoo eenyu naan jette maqaan isaa? Abbaa Mootii. Abbaan Mootii ammoo jala taa'ee koomentii jala galmeessa jechaadha. Maqaan nama tokkootu akka jala hin dabarretti jechaadha. Mubaarakii Baaliyaakee Oroo Giiftar anillee wal gargaaraa du'aayii godhaa. Adnaanillee Baaliyaakeen ammoo namoota kennan kanneen du'aayii nu godhaa. Adnaan jidduudhaan nu go'aarsaa. Anaa Mubaarakii Oroo Giiftar ammoo wal jijjiiraa. Maqaan nama takkaa osoo nun darbin dubbisna jechuudha. Seera yeroo deeggarsaa goonutti ammoo muuxannoo kana dura qabnurraa waan niyyattan maallaqa Itoophiyaatiin nuun iyyadha. Doolaaraa fi maallaqa Itoophiyaatiin kan Dubaayii jirtu kan Suudi Arabiyaa jirtu akka galmeeffatuuf nuu mijatutti qarshii Itoophiyaatiin jijjiirtanii nuuf himtan. Tokko inni lammataa ammoo maqaa keessan sirrii waliin jecha. Maqaa tiktookii osoo hin taane maqaa keessan sirriidhaan galmee isin harkaa fudhanna jechuudha. Kanaaf goorensaan gannaa buuta tulluun ol gala jechuudha. Ayyee galatooma polisii. Yoo namni dhufe wal jijjiiraa deemisi. Yaa wal jijjiiraa deema. Buutaa hin deemnu. Hin deemnu akka cufamutti mana banannu. Amma amiin faatiin as jala jiranii tulluu waan erganneef abbaa mootii ol galcha. Ayyee. Wani na gootu yeroo amiin baas barbaadu agan buusi finna seenu akkasitti daqiiqaa lama amiin naa kennu kaa akkas ta'e artistoota ol jala jijjiira. Arnaan amiin bakka keessan kana. Ayye. Eeshi Arnaan ol. Ayye gero. Okay. Amiin kootu seen. Jara lamaan artistoota lamaan wal jala jijjiira. Nasri yeroo takka itti midhaagduun amma haasaa dhiisnee hojiitti aseennu koppii linkiif sheeriidhaan jabaadha. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Waan gootu qeerroo atillee jala naateettee dhuunfaa keetti galmeeffataa booda xumura irratti ol isin galchaa si'ii fi warra galmeessu nama 3 wal jala jijjiira. Namni lama ka jarri qopheeffatanii tokko ammoo kan nu qopheeffanne si'ii jala teettee nu galmeessitaatillee. Garuu wal jala jijjiira. Ayyee shi. Rakkoota biroo abshira. Olatti mangistee. Balaake. Dubbadhu baay'ee si jaalladha. Asirra jala jira la. Fooloo naa deebisi. Amata meeqa fooloo jala jira? Kan kollee deebisi. Ayyee.
Amma awaana tokko jechuudha. Waan qaraa galata guddaa. Oromoon tokko ta'uu Oromoon tokko ta'uu waan akka malee dassaa. Waan qaraanin akka malee fedhe wallahi billahi baay'ee jaalan Oromoo tokko taate wal bira dhaabbattee gisee rakkoo gisee gammachuu waan cufaan wal bira dhaabbachuuni waan akka malee dassaa. Waan baay'ee nam gammachiisa. Duuba wanni nu arra ta'uu jiru kun wanti nu arra ta'uu jiru kun kanam rakkoo kee jiru nu uf gabbaamne nu bira dhaabbanne waan qabnuun afaan kennan beekumsi kennan kennoomsa rabbi nuu kenna kan mallaqaatiin kan waan cufaan nu wal bira dhaabban waan akka malee guddooti. Waan akka malee dassaa fuul rabbi duraalletti maan jennaani insha Allah guyyaa tokko namichi fuul rabbi dur gadhuuf si gaafatan ummata kee maaniin bira jite gisee rakkoo si gaafata rabbiin guddaa diqqoo ata baaftu diqqoo ata kennitu warra arm jal jir cufaan dubbachuu jira warra arm jal jir kana jal jiru ka nama nasri ka nam cufa jal jiru ka live tan kee jir cufa nam dubbisuu jira nami diqqoo taanan atin baafatte sadaqatatte ta akharaa sadaqa akharaa yoo ata baafatte tu sadaqatul jaariya diqqoo ennaa rabbiin guddaan diqqoo baafatteen jedhe diqqoo sun si isaaf maan jedhan ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربين قدان ديكو اتبابتو ربين قدان ينقر قدو اتبابتو لي ربين قدان شوف انقر تتوك تلقي سننجر عملك كده سخا اتبافت ديكو تانان قدو تانان ربين قدان سيسا قافو قياما اسي درمتي نمني همتون تاننجر صدق انا اتبافت سوني waan jedhan sadaqaan atarbaafatu waan hedduu sirraa qabtu waan hamtu kasii gaddeeman kasii argachuu jiraatan rabbiin guddaan sadaqa suniin hin dhaabedhan koo nami arm jalju diqqoo taanan diqqoo qabaa hin jedhin nami doola guddoo baasaa ani diqqoo baasaa akkam na laalanii namni dhibiin akkamiin na fudhata rabbiin guddaan waan ati qabdin beeka innamal a'maalu binniyaat Rabbiin guddaan niyyatatte laal waan ata baaftu sun diqqoo baafte ammoo niyyatatte rabbiin guddaan laale akka ata baaftu suniini rabbiin guddaan si hisaab. Duuma awwanni an Oromoo cuf gaafadhu diqqoo qabaa jettanii wal lakkisiinaa. Bakki nu ammaan tana ejjinu kun boonii ga'ee horii lakkisee amma nama fixuu jira namiya hubbayi. Teteennee akkanum teennee laallee okaan dubbii irraa tafuu malle. Wanni dubbi calla dubbatan wam tokkollee hin geettu hin baatullee wamaallee hin qarqaartu asumaatti nafin tiktok tan irraatti nafin yoo tiktok tan keessa baanee jenne nama tiktok tan keessa hin jirre qiyaas hin qabu nami haddatti hin qabu hedduu nami tiktok keessa hin jirka waan deemuu jiran kan hin beekne gawuni dubbitaan gawuni jechikaan gawuni bitta akkana Oromoo waan akkana harka qabnaani namaan gawuni sunu sadaqa yoo qabnellee yoo qabne obboleessa keetiin gahi abboo wanni jiran taan booranni angaf Oromooti abboo warkanaatti akkama jira naannoo warra akka dassan jirtu bokaal hin jiru horii yoo bahe namaatam gulobba'uu jira abboo Oromoo waan diqqoo qabduun wal bir dhaabbachuu jirti wanni kun tiktok kee deemuu jirti ati tiktok tanayyuu waan irraan beektuufaa akkaawuntiin tana yoo ati Itoophiyaa jirti akkaawuntii Itoophiyaatti ergaan hin beeksiftu. Yoo ati Kenya kee jiraate bakka ati jiraatteefu Ameerikaa abboota na hoo waan diqqoo qabdeergi. Ati hin ergine ammoo yaayyuu namaan geette. Yaayyuu namaatti himti. Sunuu sadaqa rabbiin siisaaf waan nami sun baase. Ka ati timtee nami sun doolaa agasi baase. Rabbiin guddaan akka ati baasitee sillee siisaaban jedhan. So waan kheyrii waan dasa dalaguu jirra. Nami tokkollee hin hafinaa. Dudduubatti hin hafinaa. Wal qabadhaa. Waan harka qabdan baasaa yoon qabneelee namaan gahaa baasaa antanum isan gaafadha. Namni akka dhibiillee danda'e tochee feesbuukii tanallee irratti gabbaatanii jechuu dandeettan. Feesbuukiillee karaa tokko kaatanii dhaamsi kanaan dabarsitu. Meeseji kanaan dabarsitu. Feesbuukiin sooshaal miidiyaan tokko lamaan miti. Tiktok tan callaa miti. Ani argaa konsantireeshonni nam cufaa yaayyuu bakka tiktokii tanaa deebiti.
yo waan gargaarsa yoo isin dhufte TikTok tan calla okaan TikTok tan qofa irraatti eegame galgaleenna gisenami tokko seene gul seenna jala seena yo isin Facebook irraa gabba dubbada yaa kana jira barreessa waliin gaha waliin dhaqqaba nami gari Twitter kee jira Twitter tana Instagram Facebook wanni addaddiin qabdu dhiyeen kana amma bar jirra kana wanni akka malee nami hordofee jiru social media tan amma social media tana nam hedduu dhaqqabdee jirti maashaallah sun cufaa galata qabda warri waan kan jalqabe waan kan eegaltan ka eegale yaada dasaan dhuftan qara yaadii guddatu namum tokko raba haan dhibiin itti darame akkasimaan jette ferenjileen a journey of 1,000 miles start with a single step single step tan fudhanne naan arra yaarmaan baan accounti banani waan hedduu godhan alhamdulillah dandeetti teenaniti khabeesen sun mallaqe sun amma tan deemu jiru dandeetti rabbin guddaan nu godhe duba awwanni an oromo cuf gaafad tokkummaa tayya garsiiftani tokkummaan tun armaatti no bayini armaatti fidini ka qafanne akkasuma wal qabanne wal jabeeffanne tokkummaa eegi akkan qabaanne danda'ee nami tokkolleen gargar nun baasu muku tokko yoo atakkan qabattee cabsaa waan akka malee diqqoo yaatu muk tokko qofa jira kan qabdee cabsite sigul cabaame dafee cab akkasuma akkasiiniti akkas ammoo hedduu yoo takka wal bir qabde muk hedduu akka wal bir qabde ati cabaasa akkan cabsuu ati gamte in caba tokkummaan yoo wal qabatan akkas dassa tokkummaan yoo wal qabatan akkas dassa namni dhibileen kanurra baratuuti namni dhibileen hanurra baratuuti jaalaltiin waliin qabna tun du'a rabbitti kadhanne yaa rabbi wal nu jaalachisi yaa rabbi fula dandenne hin baanu nu baasi amin rakko nu kee jiru yaa rabbi kiyya wal kadhanne maan jennaan nam tokko jira ka rabbiin guddaani nu war makkan jira kana du'a isa rabbiin guddaa Yuusufu nam hedduu waliin qabata aamin jedhan maleekan isan bir jirtedha nu ammatan gargaarsa nam nu bir hin jirre dubbachuu jira akkama kanaaniti akkas na warri sun nu bir hin jiru warri ammaan tan rakkoo kee jiru kunini waan nu ammaan tan haasa'uu jiru kana hin beeku waan nu dubbachuu jiru kana ammoo maleekan rabbii nu marsitee jirti maleekan rabbii yaa nu marsiti waan dassa godhuu jira tawaab kee rabbiin guddaan koruu jira barreessuu jira rabbiin guddaan nu hisaabu jira maan jennaan raqiiba atiidhi nu gubbateteetti waan dassa godhuu jira waan dassa yoo godhanii qara chaalenjiin hin jirti namillee wal gufata namillee waan hedduu waliin jedhe beesen tun ees deemti warri kun hin nyaata nami gari yaada akkasi qaba nami guddaan gari beesen tun inni warra kanaayyuu gargaarutti hin jirtu kiishinam dhibii seenuu jirti faalleen inum jirti dharma dhuga hin jirti beetta namni gari waan mallaqe kun inni dhuga warra kan gargaaruu deemullee se'u kiishinam tokko faseena akkaawunti nama gari faseena yaada kan qaban ammoo duumaan tiyyaa ganum awwaanan jedhu wal jabeeffadha rabbiin guddaani waan nu godhuu jira kan rabbiin guddaan khayri nu toche nu ballisin namni isiin hin ga'inillee rabbiin guddaan nu ga'isiise war kana rabbiin guddaan waan kan irraa hambisin boon kan rabbiin guddaan booran irraa hambisin maan